Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara sa'a kanatti kan isin biraan geenyu bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin haa gahu isiniin jenna. Har'allee guyyaa boqonnaa waan ta'eef sagantaa Maayaa Shoo wajjin turtii gaarii akka dabarsitan abdii guddaadhaan qaba. Keessummaan kiyya har'aa gaazexeessaa Taarikuu Lammeessaati. Hedduu galatoomii baga nagaan dhuftee siin jechuu barbaada. Adis galatoomii baga nagaan weetan. Hayyee gaazexeessaan Taarikuu Lammeessaan anaa fi akka obboleessaan gafaa gara ogummaa kanatti hoggaan dhufu namoota na gorsanii karaa natti agarsiisan keessaa nama duraati. Galata guddaan irraa qaba waan ta'eef isin duratti isa galateeffachuudha barbaada. Galatoomiin siin jaa anillee bakka kana ga'ee si affeeruu goohootiin hedduudhaan gammada. Atis galatoomii anis akkanatti na affeeruu keetiif sadarkaa ganda geessee ilaaluu kiyyaafis galata rabbiif hin dhiyeessa. Atis galatoomii hanganatti ulfina naaf kennitee kabaja naaf kennitee bakka kanatti na affeeruu keetiifis guddaa galatoomiin jaanis. Hayyee anilleen namoonni daawwattoonni kiyya kan Maayaa Shoo keessattuu waa hedduu sirraa baratanii muuxannoo ati waa hedduu keessaa dabartee imala gaazexeessummaa keessatti shubbisaa turteellee kana hunda keessaa waa hedduu sirraa barata waan ta'eef as istiidiyoo kiyyatti si affeere akka ka'umsaatti deemsi gara gaazexeessummaa maal fakkaata ture akkamitti ogummaa shubbisaarraa gara gaazexeessummaa galtee sin jechuudhaan barbaada. Shubbisaan kun gaawwan haaraa amma odeensi daafis ta'u siifillee haaraa irraa sitti neemi gaazexeessummaan gaawwa ijoollummaa irraa eegala jechuun fedhii fi hamileen qaba ture. Ka'umsiisaa raadiyoon dhaga'uu fi kana waan biraan qabu. San booda garuu shaakallee adda addaan godhaa ture mana qaraatii keessatti. Barnoonni kiyya kan hin baradhee sadarkaan tokkoffaa Raas Mokonnon dhaloonni kiyya achuma Hararii. Magaalaa Harar naannoo Shankoritti daladhe gizee umriin kiyya barnootaaf ka'e achumatti naannoo keenyatti mana barnootaa sadarkaan tokkoffaa fi lammaffaa Raas Mokonnon baradhe. Gizeen mana barnoota Raas Mokonnon baradhutti kutaa 5 fi 6 irraa eegaleetiin mini miidiyaa irratti hirmaachuu jalqabe. Yeroo san eegala waa'ee gaazexeessummaan kun jechuudha. Saniifuu waan na keessa jiruuf waan kennaan qaba jee waan yaaduuf san waan itti fufe jechuudha. Kanaafuu kutaa 6 irraa kutaa 7 irraa eegallee achitti sagantaa adda addaa mini miidiyaadhaan dhiyeessaa gara haayiskuulittis gizeen achi dabree mana barnoota haayiskuulii Madaaniyalam sadarkaa lammaffaa achitti baradhee achis mini miidiyaa sanis hoogganaa gizeen achi seenee sagantaan afaan Oromootis akka jalqabamu goonee yeroo san afaan lachuunuu afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis sagantaa barattootaaf hawaasa barnootaatiif sagantaa qopheessuu fi dabarsuu irratti achirratti ture. Eegas booda eega maatirikiin kutaa 12 fudhadhee booda qabxiin gara yuunivarsiitiitti nanaquu ga'aan turre. Saniifuu gumii adda addaa keessatti hirmaachaan ture achi keessatti mana qaraatii keessatti. Inni tokko mini miidiyaadha, inni kaan student councilidha, tiyaatirii, kan muuziqaadha, kan adda addaa jira, kan waldaa fannoo diimaa, kan masqal, kan beessama kan jennu jira. Isaan keessatti hirmaachaan ture. Kanumaan maddiitti egaa barnootaan maddiitti gumiilee kana keessatti hirmaachuu kiyyaan maaliin wanta godhee uummadhe jechuudha. Hirmaannaa nama sodaachuu dhabuu, if baasanii dubbachuu, waan barbaadan ibsachuu. Kana irratti waaniin hedduu muuxannoo argadheef hojii gaazexeessummaatti seenuudhaafis narra kifne jechuudha. Eegas booda maatirikiin fudhadhee bara 1990tti fudhadhee maatirika. Wagguma takkaan dalagaa malee taa'e jechuudha. Bara 1991tiin gara raadiyoo Hararitti qaxarame jechuudha. Gizee sani eegalagaa piroofeeshinaalii raadiyoo Harar keessattiin hojii kana ogummaa kana kennaa kiyya kana harkachuu kiyya mirkaneessa jechuudha. Hayyee hedduu bareedaadha. Reediyoon Itoophiyaa keessumattuu kan damee Harar isin kan itti hojjechaa turtanii
yaadannoowwan hedduu qaba namoota hedduuf jechuudha. Haalli qophiin ittiin dhiyaataa tures namoota hedduu hawwataa ture. Tarii ati osoo gara raadiyootti seeniin dura namni ati baay'ee dinqisiifachaa turte jira laata? Reediyoo Hararirraa duraan raadiyoo Harar Qacelluutiin caqasa. Afaan lachuutu waan hin beekuuf kan afaan Amaaratis kan afaan Oromootis kan afaan Oromoo irraa caalatti raadiyoo Harariin caqasa. Sabtii hanga isniina hanga jimmatatti ganama za'a 3 hanga 4tti guyyaa sabtii fi alada immoo za'a 6 hanga 7tti. Yeroo hedduu sagantaa bashannanaa guyyaa saftiidha kan dargaggootaati. Kan alada immoo kan dilbataa bashannana. Isaan lachuu irratti akkanumattis filannaa sirbaa ni jira guyyaa jimmataa. Isaan sadeen kanarratti xiyyeeffadhee caqasa reediyoo. Kanaafuu gizeessan akkuma namuu beekutti Jaafar Aliin hangafa keenya, Adam Ahmad, Alfiyaa Abdul Wahab, akkasumas Mahammad Saafii Umar, Rabbi rahmataa godhuu fi Rabbi rahmataa godhuu fi isaan duraas ni jiranii. Garuu kan ani itti isaan bira ga'ee isaan wajjin hojjechuudhaaf carraa argadhe isaaniin caqasaa guddadhe jechuudha. San duras ni hirmaadha ture. Xalayaa tokko tokko barreessuudhaan filannaa sirbaatiif ta'ee baruu takka afaan Amaaraatiin gara afaan Oromoo jijjiirrachuudhaan barreessinee poostaadhaan poostaa mana poostaa fi manni raadiyoo nama bira garuu immoo dirqiidha mana poostaatiin isaaniif dhaqqabu qaba. Xalayaa san barreessinee mana poostaatti neenee gizee maqaan keenya yaamamu waan nu dhagahamu jiru. Maqaan keenya yaamamuudhaan bakka akkasitti akkana jechaatiin gizee boodamuu wajjin hojjechuudhaaf carraa argadhe jechuudha. Ayyeen hedduu bareedaadha. Reediyoon kaanaan gaa keessumattuu namni itti dhiyeenyaan beeku yaadannoowwan hedduudha qaba. Waan koofleefiin qabaani ha poostaa sanii ani gara raadiyoo Hararitti ani haayiskool ture isin bira dhufee juuniyer irraa hirmaachaatiin ture. Saniin dura garuu hoggaan baabbilee ture san shilingii 3 bilbila poostaan keessan hanga ammaan hin yaadadha. Saantima silkii kana dhaabbatee girgiddaarra dhaabbatee kan saantima tokko sani haan immoo teelee qofatu jira achi deemtee shilingii 3 dawwalta jechuudha. Kana malees lakkoofsi keessan 7 ture. Lakkoofsi poostaadha. Sirriidha. 7 ture. Shilingii yookaan irraa jahanii poostaa ergita. Hoggaa maqaa keenya yaaman gammachuu waan biraati jechuudha. Kanaafin koofleyaanillee keessaa hin dabre waan ta'eef jechuudha. Hayyee amma achuma raadiyoo Harar keessaa sagantaawwan keessumattuu aan dheenyatti kan hin beeku qophii filannoo sirbaadha turte. Akkaataan qophiin filannaa sirbaa san ittiin dhiyaatu anilleen hoggaan isin bira hirmaadhu waa hedduu argeera waan ta'eef. Atilleen keessa hirmaattee jirta. Naaf yaati wal bira taaneeti qophii filannoo sirbaa jimaata ganama za'a 3 hanga 4tti tamsaasamu san wajjin qopheessuudha turre. Saniin dura garuu ani chaalenjii san laaleetiin jira. Akkamitti keessaa baate hogguu dura keessa seentu san mudannoon jalqaba maal fakkaata ture? Gizeen raadiyoo Harar seene. Dura awwala jechuudha. Gizeen raadiyoo Harar seene akkaataan itti seene kun anaafis ajaa'ibuma. Maalii duraan waldee karoora maatii keessattiin gumii tokko dhaabneeti. Gumii tiyaatiraa fi hawwisoo jaanxilaa hojjaama. Achirratti dargaggoota waliin qabnee shaakallii godhuudhaan sagantaa adda addaa kan dhimma dargaggummaa waa'ee maatirratti waa'ee jiruuf jireenya dargaggootaa fi kanarratti barnoota kennina. HIV AIDS ni jira gaafas. HIV AIDS irratti waa'ee itti hojjenna. Karoora maatirratti ni hojjenna turenna. Achirratti hirmaachaa sagantaa tokko achirratti dhiyeessaa waltajjii irrattuu ni dhiyeessina sagantaa barreeffannee waan tokko qopheeffanneeti achirratti dhiyeessina. Yeroon achirratti itti hirmaadhe sun bara 1991 fi san booda tahee 91 gizeen raadiyoo Hararii qaxaramuuf ka'u akkanumatti nama bilbilee na hime. Gaafas haayiskoolii irratti mini miidiyaan hojii hoogganaa jiru karaa barsiisaa tahee barsiisaa Daani'el Roobii jedhama. Isaatu natti hime bilbilee. Raadiyoo Harar baasanii jiranii beeksisa. Mee laaliitii yoo dandeesse naan jedhe. Gizeen gaazexaa deemee wanta laalu guyyaan Hasamaayyiti. Itti galmeenti gaggeeffamu guyyuma sani.
za'aan immoo za'aan deemtee jirti. Toora za'aa kudhanii fi wayii ta'ee jira. Kanaafuu deemee ganaa xalayaa barbaadee mana qaraatirraa ragaa baafadhee hangaan deemutti yeroo ni dabarti. Kattaa deemeetiin dubbise. Kan akkana galmeeffamuu barbaada jeeni. Barreessituu jirti maskaraa mijaamti. Isiin za'aan deemee jira akka mansi godhaa. Kana booda keessummeessuudhaaf ba'uuf deemna naan jette. Humaan bahini waan harkaa qabuun na galmeessi jeetiin sartifikeettii maatiriikii fi kana kanatti kenne kan mana qaraatirraa bahu tiraanskriptii fi kana kanaa bahu qaba. San fiddu malee akkamittiin si galmeessa naan jette. Humaan hin fida jeetiin deemi. Daqiiqaa 30 keessatti baaseetiin fida jeen gizeen deemu cufaadha. Silkii isiin akka kennite bilbilee fi cufaadha akkamiin godhanaan jeen. Haa jetteeti bakka kama carrashaa buuru ganama osoo waraqaa galmee kana osoo naqin ganamaan na fide jaan jette. Ganamaan za'a lamatti za'a lamaa fi cinaatti naqa za'a lamaan na fide naan jette. Akka malee bakka ceceetiin tiraanskriptii san baafadhee ganamaan si bira dhaqe. Galmeeffadhee uggusuma naanna'e. Ijoollee nama 10 fi akkana. Jara duraan achuma keessatti hojjetanii achirraa bahanii ammaas deebi'anii qaxaramuu barbaadanis ni jiranii warra muuxannoo qabu hojiirratti jechuudha. Ani qaraatirraa kutaa 12 gaafas garasitti deemaa jira. Hangas muuxannoo illee qabu raadiyoon irratti jechuudha. Kanuma miidiyaa sanii malee. Haa ta'u malee waan leenjii fi kana san dura harkachaa jirru san akka ragaatti dhiyeesseetiin jira. Kanaafuu iskiriin godhanii guyyaa 2-3 booda gizee laxxafan nama 10 tarree galleetii bakka hoottaan hunjaanii waaman. Humaan qophooyne xalayaadhaan qormaata nu kennan fatanaa jaanii. Gaafii 30 ture ka dhiyaate. 30 keessaa 17 deebise. 17 deebisee 10 keessaa 5tu hafa 5 keessaa tokko ta'eetiin bahe. Amma guyyaa 2-3 irratti akkanumatti maaliif jaanii piraaktisii wanta godhanii tiraansleet godhanii deebisanii dubbisuudha. Afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin oduu qophaa'ee gara afaan Oromootti jijjiiranii dubbisuudha. Humaan qophooyne haa seenaa dubbisaa nu jaan istuudiyoo. Ka istuudiyoo rakkoo hin qabu. Ka istuudiyoodhaa hin qaban muuxannoo konfidensiidhaan seeneetiin dubbise. Gizeen dubbisu jarri achi waan daawwitiidhaan ulaalaa jiranii fuula isaanii ilaala. Garuu immoo warreen muuxannoo qaban na dura jiranii isaantu dabra jeetii yaata malee takkaan hin seena jee hin beeku. Iyyaanne kanaafuu gizee sagalee kiyya dhaga'anii fi waan achirratti dubbisee san gizee dhaga'an hanqina jiru akkuma jiru ta'ee waan gaarii dalagu kiyya fuula isaaniirraa hin hubadhe. Ahaa jee. Qormaata isa sadaffaadha interviewdha. Interview jaanii gaaffii deebisaa nam 5tu akkanatti taa'ee hoogganaan rabbi ramataa godhuuf wandamuu makkoon ni jira. Astadaarraa faayinaansiin akkana jirti. Birruu ayyaaleewu ni jira. Nam tokko akkanatti ni jiranii nam 5 isaaniiti gaaffii tokko na gaafatan. Gaaffiin maali yeroo san waanuma miidiyaa irratti current affairs ta'an gaafatan. Ani immoo dilees hedduu hin hordofne yeroo san. Waanuma natti fakkaatee waanuma dhaga'e qofa nin deebisee fi nin bahe. Guyyaa isa lammataa irratti tokkoffaa anumaatti filamee nam tokko dabree jaaniitiin madabarsan bara 1991 eebla bultii 5 irratti qaxarame jechuudha. Eegas booda sagantaa bashannana keessatti sagantaa diinagdee sagantaa dubartoota qofa hojjennee malee sagantaa hedduu irratti itti hirmaadheetiin jira jechuudha. Agabaasaa raadiyoo Itoophiyaa damee Harar ta'uudhaan waajjira muummee keenyaaf jechuun kan Finfinnee jiru naashinaal miidiyaatiifis bara 1992 irraa eegalee afaan Amaaraatiinis gara Finfinneetti erguudhaan sagantaa fi oduu erguudhaanis hedduu itti hojjedheetiin jira jechuudha. Waa baay'eetti baranne egaa raadiyoo Harar mana jiruutti baranne mana nama wajjin jiraachuu wajjin hojjechuu muuxannoo gaariitti arganne waan itti qaarame jechuun danda'ama.
Hayyee haalli qophiin filannaa sirbaa ittiin dhiyaatu hanga ammaa reedoowwan hedduun hin dhageeffadha erga magaalaa Hararirraa gamana dhufeesi. Haala ittiin dhiyaatu adda ture. Mee nu yaadachiisi daawwattoonni keenyallee waan nuti dinqisiifannu kana haalli ittiin qophaa'u mataan isaa akkumaan duratti kaasee xalayaa fuula tokko guutuun namni namaa erga. Xalayaa guyyatti 70-80 dhufa bara kanatti poostaadhaan. Poostaadhaan ni dhufa. Dhufanii immoo hulaa duratti nu kennani. Akka ammaa telefooniin moobaayiliin hin jiru, teekstiin hin jiru, sooshaal miidiyaan hin jiru. Silkii fi poostumaa jira. Poostaa san fuunee sagantaa boruu dhiyaatu jimmata taanaan nuti arba roobirraa eegallee hamisaa eegalleeti qopheessine jechuudha. Laayivii miti riikardii godhameeti dabra. Sanii fi waraqaa san adda qooddanna. Fakkeenyaaf anaaf yoo taane ati hanga tokko ni fuutaa hanga tokko ni fuudha. Kanaaf waraqaa san bannee poostaa san banneeti waan achirra jiru dubbisuudha. Mea seensa san yaadachiisa. Seensa san akka nu yaadachiistu barbaade. Kan itti aanuun hin beeka waan ta'eef. Akkamitti akka fakkeenyaaf sirba tokko akkamitti akka fedhan anuu ittiin dhiyeessaa fi rakkina hin qabu. Meeni yaalagaa. Ani gaanii irraanfannee ajoo irraanfattee malee. Meeni yaalashee. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan kun sagantaa filannaa sirbaa kan guyyaa jimmataa zaa akkanaatiin isiniif dhiyaatudha. Sagantaa guyyaa irraa kana keessatti sirboota adda addaa kan firaa fi alii keessaniif filattaniitu gara keessanitti kan dhiyaatu ta'a. Kanatti aansineetii isiniif dhiyeessina. Hayyee haa sirbii jalqaba irratti filatame kan Adam Haruun wayiinsidhaan madda kan jiru sanii namoonni sirba kana filatanis Badriyaa Adam aanaa Harammayaa irraa haadheesii akka hin jaallattuuf achuma magaalaa Harammayaa keessatti kan argamtuuf filatteeti kan jirtu kan itti aanu itti fufna. Kan itti aanu immoo Khadir Muusaati kan Harammayaa irraa nuuf barreesse Khadir Muusaa sirbii inni filatee kanuma Adam Haruun kana namoonni inni filateefis haadha isaa Maimunaa Toofiqii fi obboleessa isaa Muhammad Ahmadii fi akkanumattis hiriyoottan isaatiif akkaan jaallatuuf filatee jira. Akkanumattis warra qopheessitoota sagantaa filannaa sirbaatiifis jee jira galatoomii jennaan. Hunda keessanuu warri nuuf affeertanii hedduu galatoomaadha isiniin jenna sirbii Adam Haruun itti fufa. Akkas ture haa. Yaadannoo addaatiin qabaanii qophii filannaa sirbaatii fi yeroo duraatii fi waan miidiyaan ta'e miidiyaa formaal ta'e kan inni itti bare waan ta'eef hin irraanfadhu. Hunda isaanii hamma ta'e ni yaadatta warra waliin hojjechaa turte amma Alfii Abdulhaffaa yaadaddaa reefuu siimeetiin jira. Jaafar irraa jalqabee Jaafar Aliin jira. Hogganaan keenya kan damee lakkii kan damee Hararii Wandimuu Makkoodha. Isa biraa kan dameen afaan Oromoodha. Kutaa afaan Oromoodha kan isa gaggeessu immoo Birruu Ayyaalew gaazexeessaa Birruu Ayyaalewi. Sanbooda staafiin eenyu Jaafar ni jira. Alfiyaan ni jirti. Alfiyaa Abdullaahi fi Alfiyaa Hajiisuuf booda irra dhufte jechuudha Alfiyaan. Rabbi Ramataa godhuu fi Maammas Saafii Umar ammas Rabbi Ramataa godhuuf Makonnin Abarraa Shaakir Ahmad innis Rabbi Ramataa godhuu fi Shaakir Ahmad Adam Ahmad Jeem Zakariyaa Ammiyyee Abdusalaam Muhammad isaan kana waliin hojjechaa ture jechuudha. Zakariyaa Ammiyyee namoonni irraa. Zakariyaa Ammiyyeen akkaataan inni waati dubbisu waati dubbatu xiqqoo adda. Sagalee isaatis akkaataa itti baafatuu fi akka gizee dubbatu itti harkifatu kana adda nu bira adda. Sanii fi gurra hedduu keessatti ni ta'a jechuudha. Nama hedduutu beeka. Gizee raadiyoo Harar yaamtus tokko Zakariyaa Ammiyyee jetta, Jaafar jetta, Alfiyaa jetta kana yaamuun dirqama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaa Shoo walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu keessummaan kiyyaarraa gaazexeessaa Taarikuu Lammeessaati. Ani immoo qopheessuun sagantaa kana Hararshee Tarrafaati. Reediyoon Itoophiyaa damee Harar hoggaa ka'uu seenaa guddaadha qaba. Akkaataa itti dhuunfiinsa isaa yoo haasne zaa kanatti nuuf hin ga'u. Anillee gaazexeessota qaamaan beekurraa seenaan warra beenu kaasnee galateeffachuun nurra jiraata yoo ta'e gaazexeessaa fi barreessaa lafee duwidaa baandii afran qalloo kan ta'e
Awa harmusaa rabbi rahmataa godhuu fi nama gahee olaanaa qabu reediyoo kana keessatti akkuma waliigalattuu aartii uummata Oromoo keessatti abdii qopheen hin dagatamu. Namoonni hedduu ani maqaan keessan hin beekne galata guddaadha qabdan jechuudhaan barbaada. Hundi keessanuu bakka jirtanitti warri jirtan galatooma isin jenna. Kan lubbuudhaan hin jirreef immoo rabbi rahmataa godhuu fi jannatan haa qananiisu jenna. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Amma raadiyoo Hararriitti egaa yoomiyyuu namoota inni irraanfatamus dagatamus hin qabne kaaftee jirta. Isaan calamoo isaan caala kan ka'uu qaban dhaggeeffattoota raadiyoo Hararii. Dhaggeeffattoonni raadiyoo Harar akka ajaa'ibaati kan nama dinqisiisan jechuudha. Ani keessaan ture amata 15 raadiyoo Harar keessa dalagee aanaa jaarsoo malee hin deemne malee Harargee bahaa aanaa kamii cufaatu waliin gaheetiin jira. Godina Harargee lixaas waliin gaheetiin jira. Odeessiin dhaggeeffattoonni raadiyoo Harar guddina raadiyoo Harariif mataa isaa gumaacha guddaa qabanii nu jajjabeessuudhaan hamilee nu kennuudhaan gaazexeessitoota achi keessa jiraniif waan dandeettii isaanii baafatanii akka isaaniif cinqamanii hojjetanii waa dhiyeessan hamilee kennuudhaan gahee guddaa qaban. Wanni si ajaa'ibsiisu dhaggeeffattoonni raadiyoo Harar waan itti beekaman jaalala raadiyoonaaf qaban gizee baadiyyaa deemtu qonnaan bulaan raadiyoo as keessatti qabateeti ooyiruusaa akaafaa waa haramaa fi kana wanta godha. Kan biraa immoo gizee ati deemtee waa gaafachuudhaaf maayikii baafattu sodaa malee qophii takkaan malee waan artifishaal hin taane waan ati barbaaddu qacalloo siif kenna waan ati barbaaddu caalatti siif kenna jechuudha. Kan biraa aartiidhaaf kennaan inni qabu. Nama tokko dhufeeti walaloo tokko barruu takkaan malee akkanumatti daqiiqaa 2-3 daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 akkanumatti teessee dhageessa. Kanaafuu maayikii irratti sodaan qabanii waan dubbachuu qaban ifatti dubbatanii kanaafuu kennaadha. Kennaan isaan qaban kun baay'ee kan dinqisiifamuu qabudha. Isaan irraanfachuu qabnu jechuuf waa'ee odeessii keenya kaase. Hayyee galata keessa isaanillee akka keessaa qabanidha. Isin biraa gaheetii jira jeetiin abdadhaa. Mee amma bobbaa deemuun ni jira. Hojii san keessatti achi keessattis wanti nama qunnamu hedduudha. Waan inni irraanfanne wanni si qunname. Hedduu wani rakkoon kiyya qunnama kana qabadhee turuu hin beeku. Garuu gaaf tokko bobbaa deemeetiin sagantaan kan itti deemeef boruu eegala. Har'a dhaqeetiin hoteela qabadhee deemeeti jechuudha. Garuu dhufuu kiyya bulchiinsattiin dhufeetiin jira jeetiin bilbilatti amma dura waliin beeku isaan wajji. Yeroo duraatiif hin badannoo deeme. Hoteela qabadheetiin achi taa'ee achirraa bulchaan aanaadhaa ni dhufe. Dhufeetiin na barbaada. Taarikuu tokko agartanii taarikuun eenyu jedhan taarikuu gaazexeessaa raadiyoo Harar waan agarree hoo dhufee akkanatti naaf barbaafachuu jira. Dhufee akkana lalaalee dabre deemee lalaalee mooraa keessa deemee kutaa keessa deemee hawwan jiru mee jeetii riseepshina gaafata. Kutaa kana jettee itti himte deebi'ee dhufe. Hayi sii boo gaazexeessaa. Kasagalee di lafa guddaadha asirraa ba'a. Waggaa muraasaan dura reediyoon Harar cufame. Hoggaa cufamu immoo gaazexeessonni isaanii adda babittinooftanii jechuudha. Mee gaafa cufamu san hawaasni naannoo san akkuma duratti haastee jaalala reediyoodhaaf qabu, jaalala aartiidhaaf qabu haala salphaadhaan ittiin dhimma bahaa ture. Itti bashannanaati ture. Akka maal fakkaata ture wanni odeessiin bira jiru miirri isaanii? Haalaan hamilee nama cabsaa wanni nu mudate san. Gizee san maaltu uumame duraanuu sagantaa san cufuu raadiyoo buufata san cufuu barbaadanii turanii. Maal ta'ee yeroo san muummichi ministeera Mallas ni amrame. Eeganni du'a booda
sagantaan Finfinnee irraa raadiyoo Itoophiyaatiin kallattiidhaan dabruu qaba. Waan achirratti seerimoonii adda addaan sagantaan adda addaa gaggeeffamaa jiraami. Waa'ee san laalchisee kanaafuu hanga nuti sagantaa eegalaa isin jennutti sagantuma Finfinnee irraa dabru san dabarsitan malee murtanii jidduun seeninaa qajeelfama jiru dhufe. Kanaafuu nuti gaa baatii tokko lama san bira dabra jennee yaadne numa eenaa namni nu eegalaa hunjoo hin jiru numa eenaa baatii 6 dabre. Eegas booda achumaan dhufaniiti bakka yeroodhaaf sagantaan kan Finfinneetu dabruu qaba isin turuu qabdanii xiqqoo turaan hunjaan ilaaluu jirra xiqqoo turaan hunjaan yeroo san ministeerri beeksisaa kominikeeshinii Barakat ture hanga isaanii dubbiin dhaqqabee ture itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Abdulaaziz ture dubbii isaan bira ga'ee wanni kun sirrii miti dhaabbachuunsaa garuu deebi'uu qaba sanitti ilaalla. Hunjaanii nuti dalagaa malee mindaa nyaachaati baatii 10 waggaa tokko ol teenyee eeguu eegalla jechuudha. Kanaafuu furmaanni tokko dhabamnaan gaazexeessonni gara Finfinneetti seenuu qabdan koottaati seenaa sagantaan achirra jiru bakka hamma booda jiru dhaabbatee jiran hunjaan. Kana jidduu kana keessatti dhaggeeffattoonni haala adda addaatiin gaafachaa turan bilbilanii moobaayila keenya irratti hundanii bilbilanii ni dhufanii achitti waltajjii aanaa irratti godina irratti gaggeeffamu hunda irratti mootummaa gaggeessu hunda irratti dubbiin raadiyoo Harar osoo hin ka'in hin dabaru. Achirratti ni ka'a maaliif raadiyoon kun cufame maaliif banamuu qaba raadiyoon Harar hafuura keenya waan itti dubbannu waan hedduu waan irraa caqafnu waan irraa barannu ga'een inni aadaa Oromootiif misooma naannoo saniif gumaachaa ture aartii Oromootiif gumaachaa ture akka laayyootti kan ilaalamu miti. Kanaafuu hedduu mormii godhaa turan. Garuu yeroodhaaf deebii akka harkatu jaameetii raadiyoon Harar sagantuma sabuma takkitti san OBN irraa haa eegalu jaameen ijoolleen Salaamii fi ijoolleen takka kan osoo jiran isaan waliin ta'anii sagantaan eegalame. Nu immoo gara Finfinneetti seenuu qabdan jijjiiramuu qabdan jechaaniiti nu himan. Ani yeroo san qophaa'aadhaa miti maatiin qaba haadhaan qabachirra isaan dhisee seenuu danda'u jeetiin bahe bakka achumarratti dhaabbate jechuudha. Sagantaan akka durillee ta'uu baatu eegalamee jira. Gaazexeessonni dur turan hoo gaazexeessonni dur turan Zakkariyaa Miyyee fi Abdusalaamitu deebi'ee warreen kaan namoota haarayaati. Akkasitti amma sagantaan deebi'ee galee jira. Tamsaa'inni isaa immoo akka durii miti. Durumaalee miidiyeem weebiidha. Dambalii gabaabaatiin bakka hedduu ga'uu danda'a. Amma immoo teknooloojiin dambaliin gabaabaa kun hin jiru. Kanaafuu FM'dhaan. FM immoo dilas Harargee waliin ga'uu hin danda'u. Raadiyoon kun akka deebi'ee dhaabbatu yookaan akka deebi'ee sagantaa tamsaasa isaa eegalu gochuu keessatti hojii hedduutu hojjetame. Namoota gurguddoon sadarkaa adda addaarra jiran gumaacha guddaa godhaa turan. Isaan irraanfatamuu qabu. Isaanis galateeffachuun barbaachisaadha jeetiin nyaata. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa keenyaan waa hedduu akka irraa barachaa turtan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kana Harar Shattarrafaati. Hayyummaan kiyyaarraa immoo akkuma duratti isiniif beeksisetti gaazexeessaa Taarikuu Lammeessaatii muuxannoo fi mudannoo isaa dandeettii isaa nuuf qoodutti jira. Bu'aa bahii inni keessaa cehee sadarkaa ammarra ga'e kana immoo barumsa isiniif ta'a jeetiin as istuudiyoo keessatti affeeree turtiin keenya ammallee itti fufa. Achiin booda reediyoon Harar hoggaa cufamuu gara hojii dhuunfaatti dhuftee Dirree TV wajjinillee akka hojii hojjechaa turte ani gama kiyyaan quban qaba. Mee achi inni cufamuunii fi reediyoon san cufamuunii fi achi baatee immoo hojiiwwan ati hojjette saniif dhiibbaan sirratti uume maali? Mee maal fakkaataa?
haalli ammarra jirtu hojii maal hojjechaa jirta waan majoo san nuuf kaasite gara maayyiitti deemnaa jechuudha. Egaa raadiyoon Harar cufamee adda baanee booda dhaabbata beeksisaa fi miidiyaa kan jiru dhuunfaadhaan hayyama baafadheetiin ture jechuudha. Maalinni hojii as Finfinneetti dalagamaa ture. Maal jennee ጎህ ማስታወቂያና የህትመት ምናምን ጀኔ ጆሌ ሰዲታኔ ባፍኔ ኑሰዴን አሚር አሊ አቂል ጃኒኒ ራዲዮ ሀረር ከይሳ ራዲዮ ኤፍኤም ሀረር ከይሳ ደለጋ ቱሬ ጉርባ ተስፋዬ ጃሙ ቶኮ ሲሪያ ከየ ኑሰዴን ታኔ ዳበት ሰንበነኔቲ የሮ ዱራቲፍ ጋዜጣ ቶኮ መጠንሲኔ አፋን አማራቲን አኑ መሰኒት ተምሳሰሙ yeroo sanitti eegalle jechuudha. Garuu maalinni yeroo san hayyama akkana baafachuun hin danda'amu. Mana mootummaa keessatti ogummaa wal fakkaatuun dalagaa ogummaa wal fakkaatuun alatti hayyama baafachuun dhorkaadha. Hayyama sanaan maaliin hin baafadhee maqaa haadha warra kootiin hin baafadhee maqaa isiitiin jira. Kanaafuu nama biraatti daleessuun hin danda'a. Anis itti hirmaadhee gizee tokko tokko dalaguun hin danda'a. Akkasichaatiin hanga bara 2007 akkasin ture 2007 booda gizee raadiyoo Harar wajjin adda baanee biiroo ofii banadhee achuma Hararitti humna guutuudhaan dalagaa dhuunfaa sanittiin seenee jechuudha. Piroojeektiin tokko kan ministeera galiiwwaniitiin sagantaa qophaa'u tokko outsource godhanii nuuf kennanii turanii caalbaasiidhaan moonee san fudhanneeti sani kan diree TV irratti hojjechaa ture jechuudha. Sagantaa galii misoomaa jiru tokko achi afaan Oromootiin, afaan Somaalee fi afaan Amaaraatiin sagantaa 3 torbaanitti sagantaa sana jechuudha. Torbaanii qopheessaa hanga waggaa 9 fi akkanatti hojjennee waliin jechuudha. Diree TV irratti jechuudha. Ammas waan piriintii fi kana ittuma jirra yoo jiraate immoo sagantaa miidiyaadhaan hojjetamus walumaan hojjechaa jirra. Sagantaa beeksisa televezyiinaa raadiyoonaan dhiyaatu sagantaa zaaf fudhachaatis ayyaana irratti ayyaana gurguddoo kan amantiidhaas ta'e kan waggaa haaraa kana irrattis miidiyaalee biyyoolessaa waliin taane hojjechaati jirra jechuudha. Kanaafuu dilas gaazexeessummaa irraa hin fagaanne ammas daran bal'iseetti hojjechuuf karoorfadhee jira jechuudha. Hayyee akka maayyitti namni bu'aa bahii hedduu keessaa gizee dabrugaa guyyaa takka abdii kutachuun kunfaan jira. Rakkoon gurguddaan hoggaasii qunnamu abdii guyyaa abdiitti kutattee ni yaadatta abdii kutattee beeyta. Yaadadhu. Uumama kiyyaan ani abdii murachuun beeku. Waa hundumaaf obsan hin qabaane waan uumamaan kenname jechuudha. Kenname waa hundaaf obsan hin qaba. Dafee abdii murachuu irratti dhaqqabeen beeku. Maaltu si bashannansiisa? Wanni na bashannansiisu duraan sirban hin jaalladha muuziqaan hin taphadha. Sirba dhaggeeffachuu fiilmii fi kana ilaaluun akkanumattis kitaaba tokko dubbisuun sunni na bashannansiisa. Kan biraa jiruu maatii keessatti ijoollee kiyya wajjin maatii kiyya wajjin yeroo dabarsuun baay'ee na bashannansiisa. Kana hiriyoota kiyya wajjin waliin taanee waliin taphachuu yaada adda addaa waliin hirachuun kunis ni jira. Yeroo hedduu alatti bahuu ala taa'ee kaaffeedha malee waan biraa irratti hedduun hirmaadhu. Wanni guddaan ammoo dalagaa kiyyaaniin gammada. Waan dalagu san waan jaaladhee dalaguuf waan hojjedhu sanis sirriitti hojjechuu waan hin qabuuf yeroo kiyya hedduu hojii kiyya irratti hin dabarsa. Kanaafuu hojii kiyya hojjechuun kiyyaahuu na bashannansiisa jechuudha na gammachiisa. Intarteenii godhee gizeen hojjedhu. Hayyee waa hedduu haasnee jirra. Haatilleen mudannoo fi muuxannoo keessaa dabartee bu'aa bahee jiru hunda daawwattoota Maayaa Shoof qoddeeti kan jirtu hedduu galatoomiin siin jaa. Ani waanuma tokkoon hafeen jaagaa ati gaazexeessaa qofaa miti kiiboordii sii taphattuudhaan si beeka amma ni dandeessa moo hin dandeessu hin beeku baratti dhaabdellee hin beeku.
Mee kallattiidhaanii waan ati taphattu daawwattoonni keenyallee haadhan dhamatan yaada jahuudhaan qaba. Saniin dura garuu an fixadheetiin jira waan hin qabu. Akka maayyitti waan dabarfattu dhaamsa dhaammattu dargaggootaaf daawwattoota maayaa shoo akka waliigalatti jechuudha. Gaariidha. Namni tokko bu'aa galmeessuudhaaf jiru keessatti bu'uurri isaa ani barnoota jeetii yaada. Barnoota irraayis amma barnoota qalamaatiin baratanii madditti gumiilee manneen barnoota keessatti dhaabbatan barattoota yookaan dargaggoota qaruudhaaf bu'aa guddaa qaban jeetii yaada. Yeroo amma hedduu dilas hin mul'atu. Barattoonni yeroo hedduu gumiilee kana keessatti gizee hirmaatan hin mul'atu. Garuu immoo ani mataa kiyyaaf waan na fayyadeef kana dubbadha. Sadarkaa amma irra jiru kana gahuudhaaf ijoollummaarraa gara mana barnootaatirraa mana barnootaas bahee akka fakkeenyaaf karoora maatii keessatti gumii dhaabni achi keessatti dargaggoota wajjin waliin jiraachaa waliin hojjechaa waan dabarsine san jiruu keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Kanaafuu waan akkanarratti dargaggoota hirmaachisuun barbaachisaadha. Kanaafuu akkaataa jiruu isaaniitti gaggeessan sanirratti karaa adda addaatiin leenjii akka argatan godhuun gorsuun barbaachisaadha. Kun gara hundaanuu gara maatiinis itti xiyyeeffachuu qaba. Mootummaanis xiyyeeffatee kana gochuu qabaan jaa. Hawaasnis akka hawaasaatti dargaggoota keenya badii adda addaarraa eeguudhaaf haalawwan akkanarratti akka hirmaatan waan isaan danda'an godhuu qabaniin kan jiru ergaa kana tokko dabarsuun barbaada. Kan biraa akka sagantaatti maayaa shoo anis hin daawwadha. Muuxannoon garaagaraan irraa argadha. Waan artii irrattis tahee haala adda addaati irratti namoota garaagaraasitti affeertanii dhiyeessitan muuxannoo hedduu irraa arganna. Kanaaf haatti fufuu haa jabaatu. Waan deeggarsa godhuu barbaachisu hunda qaamni kamiyyuu godhuu qaba sagantaa akkanaa deeggaruu qaba jeetiin yaada. Hanqinni baay'ataa jiraachuu mala. Garuu immoo sagantuma jiranillee adda baasanii kamtuu hawaasa fayyada jedhanii adda baasanii ispoonsara gochuu yookaan deeggaruun hanqinaa jira. Sanii fi kanuma sirbaa fi kana odeeffannoo kana dabarsuun qofa gahaa miti. Akkanatti jabeessanii ciminaan waan hawaasa keessatti bu'aa buufatu tokko sagantaalee dhiyeessan san deeggaruun barbaachisaadha. Maayaa shoo qofa osoo hin ta'in sagantaalee biroo akkanatti televezyiinii irratti reediyoon irratti hawaasaaf fayyadu tokko dalagan cimsuun barbaachisaadha. Karaa mootummaatiinis karaa dhuunfaatiinis deeggaruun barbaachisaadha jeetiin yaada jechuudha. Hayyee. Karaa maayyeedhaatti gizee deemne egaa ani muuziqaa bara 1992 irraa kaaseetiin hanga 2005 hojjechaa turre. Kanaaf ture amatti 9 fi amma 10 eegaan kiiboordii taphadhe. Yoon inni irraanfanne mee ni yaala. Ni yaalta. Ni yaala. Hayyee.
Eegaan kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa keenya har'aatiin turtii gaazexeessaa Taarikuu Lammeessaa waliin taasisneen waa hedduu irraa akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jechuu guyyaan dura waanuma takkaan naafa. Sagantaa Maayaa Show kana karaa TV OBN-tiin qofa osoo hin taane eega sagantaan kun tamsaasamee booda YouTube keenya irratti illee haala salphaa ta'een yeroo barbaadanitti bakka barbaadan teessanii daawwachuudha dandeessanii keessattuu yeroo ammaan tana chaanaalii keenya haaraadha. Maayaa TV Show jenneetii bananneetii jirra. Chaanaalii keenya kana maatii nuuf ta'a. Like, subscribe fi share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Torbaan keessan torbaan gaarii isiniif haa ta'u. Hamma torbaanitti nageetti galatoomaan isiniin jaalladha.